Sana wajjin isin hojjettu isatti ergasii sababa godhattee dubbattu isii wajjin adda kutee hiriyaa obboleettummaa isiin dhaabee ergan isiidhaan immoo adda citee ati akkamitti naan cituu dandeessi? Silaana kophaa jiru anaa kophaa bahee ka'e akkamitti nama biraa akkasitti itti aan dhugaa dubbachuuf miira keessan galaasa uuman. Uumate qabataa maaliin ta'e jechuudha. Uftee wantoota namni sitti guutuu amantaatu guutumaan guututti waan namni siin jiru guutumaan guutu amantaati. Biiftuun har'a akkana taate yoo siin jedhan biiftuun akkas taate jedhu. Ati na amansiisuu dandeessu bilbila kiyyees qabdaa. Ana wajjin sa'aatii dheeraa haasoftaan hin beeka. Biiftu waan kana jechoota guddaa nu haasaaranii jechoota hamaa nu jechaa jiran duraayyuu ammas waan kanatu jira. Waan kanarraa of eeginaan jechuu dadhabdeemu afaan kana jettuun dhabdeemu anatu nama kana hin jenneemu situ nama an kana naan jechuu hin dandeenyeemu akka waa ati naan jettu hunda fudhadhu ni beekta. Sababni waan hunda garuma miidiyaatti ittiin fiidde waan hunda garuma miidiyaatti ittiin fiidde waa isinatti naasayina jedha waa jennaan waa isinatti naasayina otoo anu waan hamtuu isi godheeti ummata irratti kanan jettu ture bara garkeessaatiin sila dhufte kana naan jechuudha malee akka nama miidiyaa qofarra wal baree gara biraatiin gara keessaatiin wal hin beeyne taasoftaa bara waa'ee kun no takkaan qorataan nama akkanaa jedhee miidiyaa kanarra dubbadhee hin beeku takkuma nama jechuudha qorataan nama badaa nama hamaan jedhu akkanuma kallattiin sitti dubbadha dogoggora kan jechoota keessatti illee uumti gara keessaatiin dhufee si gaafadha hin beeyta kan asirratti. Atummoo dogoggora anuu gara keessaatiin dubbadhe ati asirra dhuftee dubbatte kaleessa akkana naan jettette jechoota gara biitomii waliin haasofni fa'a abbaa manaa jechuun icciitiidha abbaa manaa jechuun kafanaadha beektaami kafanaa uffata namatti aanuudha. Atummoo waan namni siin jedhu waan gara biitomiitiin otoo walii haasofni si waliin haasa'e dhuftee asirratti dubbatte leesh. No wallahi ani jechuun annaalee miti namni muudina irratti qabatan. Mancaa shakkite mancaa miti oduu inshaallah addunyaa kanarra warqii qaama isaatti uffatee ta'ee jechuudha. Nama sammuun kee fedhee dhala namni itti na dhiibee abbaa barbaadeen nama dhiibamuu ta'e yookaan namni ebeluttee jedhee naa filatee filannoo namas irra hundaa'u nama sammuu kiyyan gattaa'ee akkanatti ilaalee murteeffatu malee kana suniin jechuu barbaadeeti. Obboleettiin kiyyallee obboleessi kiyyallee innis deebii. Dhugaa rabbii qorataanis kolfee jira amma kolfi qorataa kun waan na hubachiise qaba hafuura natti dhufee jira. Qorataan amma hubatee jira deebisiirraa waan hubate qabamma kolfasaa kana yeroo hin hubatutti qorata akkam jettaati? Mee amma akkam jetta gaa? Aan dhugaa dubbachuufi Umeeraa barbaadu. Ammas maankaadhaan walitti dhufeenya wayii qabu si galee wanta biraa wanta itti dallane tokko hin jiru. Sila ana afaan Amaariffa beekuuti wayi Arabii wayi Amaariffa wayi Sumaaliffa afaan inni danda'u itti maa eegaa afaan abbaa kiyyaa abbaan afaan haadha kiyyaa afaan ani ittiin dhaladhee itti galuu dide. Abbo ani mucicha ruleetini takka waliin qabu kaleessa foloo wal goone jettee bar foloo iyyuu kaleessa moodeen gadda wal ai foloo isaa gadda isa wansanu haadha faatee jalaan natti dhufe amma osoo nattu erga seensenu mucichi namara seenuu hin danda'u. Kana achi maal barbaadde qorataa si jammaratti waan biraa barbaadde malee bakka obboleettii kootii bu'eensi dubbata wallahi. Ati waa'ee obboleettii dhugaa dubbachuuf kan nu facaasaa jiru tokko sii bara waa'ee obboleettii jedhu dhiisi. Waa'ee obbolummaa minaamanii dhiisi. An nama tokko itti namanu doktoriitti. Nama tokko walumaa gala wantan siin jedhu ila dhaggeeffadhu. An akkuman sila isinitti hime yoon du'eeyyuu qaama kootiin isiidhaan adda ba'usi jaalala si yaada si fudheen du'a yoon du'es. Diigalee wanti isiidhaan adda na baasu qaama koo jechuun du'a. Yaada kootiif isii mu wanta adda baasu hin jiru. Yaadni koo yaadni si wal faana du'a. Yoo du'e illee adda baheen du'a. Kanaafi
ammas waa biraa sitti dallanuun qabu tokko erga gaafasiitii na cuftee na cufuu qofa miti isa biratti yeroon gara tiiktookii dhufu isuma birattiin si argaa yeroo ati buutellee inni yeroo ati isa biraa deemte suuraa kee bira kaa'ee baakgiraawundii godhatee kiis godhaa jaarsan erga minaamin akka jechuun walii galtee akka nama walii galee guyyaanii kaafee qabatee jiruutti haasa'a. Nama kanan beektaa ofirraa dhaabsisuu dandeessaa yoo walitti dhufeenya biraan hin qabdan ta'e akkasiin godhin hin bareedu jechuu dandeessa. Nama fakkeenyaaf warra suuraa koo akkas godhee itti fayyadamu akkuma illee gaddarree viidiyoo dubbadhe. Isaan miidiyaa biraa akkan hin qabne miidiyaa tokkitti akka hin qabu namni wanta kana mudhee laallatu jedhee akkuma dubbadhe adiis ol baatee nama kana walitti dhufeenya hin qabdu yookaan keessaan natti himu. Waa tokko natti isin himne achumaan isa duuka calaa itti bahe. Hin barbaada siin dawwalan jedhu. Isa duuka baddee jedhu ammalee dubbii kan kee keessatti isa duuka baddee jedhu. Siila kaameraan harkatti aan Dubaay jira mucaa bakka inni jiru beeku Itoophiyaa jiraatee Dubaay jiraatee Saa'udii jiraatee bakka mucaan sun dura waa irraa beeku qabu. Na argaartamoo eessaan isa duukaa bade an jireenyi kiyyaa hin balleessitee kiyyaafuu miila kee lafarra oofaa fiigaa ol abbaa ta'an sa'aatii nama waliin badu sa'aatii nama waliin ungulufu hin qabu. Okay. Amma karaa gabaabaa nama sana hin bilooktamoo hin bilooktu. Maal na godhe jedhee bilooktu. Wanti inni na godhe hin jiru barbaade mucaan suuraa kee baakgiraawundii kaawwachuu baate wanti irraan beeku hin jiru. Mooneetiin bilook goota moo bilook hin jiru. Yoo ati mooneetiin bilook goote jechuudha. Nam bilook na bichisiisi. Dubbii kana hunda akka kanaan ga'e mooneeti beeksisaati miti. Yoo ati mooneetiin bilook goote anillee maccaa bilook godha. Namoonni akkati moonetaa biroo kan turan dhaggeeffadheen gadda na qaxaqqate isa dhaggeeffadhu waa'ee qaxaqqataa dhiisi. Wantan jedhu gurbaa sana bilooke anis moonetiin nan bilooka mana isaatti lammatan argamin mana moonetiittiin argamu bas walii galleera. Bilooka akka goota iskiriinshuuti godhi ol baasii anillee bilooka akka godhe iskiriinshuuti ol godhi sa'aatii sekoondii yoo gammasa bilooke amma bilbila biraarran jiru garuu nan bilooka. Bilookte na mul'ista bilookee si mul'ista. Bakka. Bilooke. Waan hin godhan jedhu si jammarraan inuma godha. Tah bilooke. Yaada kuusaa. Jiga bilookne sa'aatii walii qabni. Nama wal taasisu. Wanti guddaa wal ta'udha. Yalla bilooke amma bilooke. Ani bilooku sa'aatii yeroo ati bilookte jiga bilookna sa'aatii qabannee jiga bilooka. Yoo bilookaan jira bara. Na mul'isi. Bani asis keessa seen. Tanya seenetillee na mul'isi. Seeni qaba. Shabakaan naa banuu dide wallaahi. Yoo. Tanya sa'aatii sii bane na mul'isi. Yoo. Ija shabakaan sii dhufe dubbadha na mul'isi. Shabakaan hin jira garuu amma irra kaa'e an siifana mana booddee nan biloo kana. Laa. Nu lameen akkana ol qabne iskiriin irratti atilleen bakka bilookii xaqqii gadi goota anilleen bakka bilookii xaqqii gadi goota. Asilleen mooneessa jechuudha. Eenyutu jira? Abbo kun tiiktookidha tiiktookii keessa jira maal taate fayyaan qabdu moo? An duraan iskiriinii keerran Nam tokko kaayeen beeku waggaa haganaa keessatti haadha koo qofa kaawwadha iskiriinii jira. Abu Bakar wali kabali mama mchana na use bwana muse mama mina mchana na ese sindu bada Ay, isa. ora da ya Mani da beektu harree wal dhiitti malee ilkaan walirraa mutuustu jedhani. Isin taa'adu magaala. Na kaayat dulu bola anu mi yaada enu iskiriin kan sa'aatii irri baadamma kullee sa'aatii irra kullee isin arguu barbaada. Suru ali jirri ate era tamaro Korata Mustahil. Korata Tapos kagawin dyan.
دكتور وين البو مالي يا دادرتا ما يا حبيبتي ومني ما تاكي أنا نياتني برانيني وقال بچوان أسرع مومن ولي لفاول دي توي هاسي إن قستي نمات نم إرجع ولي ناس وكان أنكم بفكر قبل سين كي وجهي تربان كنا بعد بيجي تريجرا سيران دفي أكاد درات رجع دابا سيران جو يو سيرون داراجي مارك وان أنت جاي كوبان كم يارك كود اللي باكرون كنا برا جا دانسي وروحي كان شو بيسان كوبان كم Please korata kanaan booda manni baay'een illee faamiliin kiyya illee qorataatti hin dubbatinaan jedhaa jiru. Angaruu sitti dubbachuu barbaadee miti kanaan dubbataa jiru. Amma illee natti ta'aru. Please kanaan booda waan biraa waan isin jedhu hin qabu. Isin sitti hin beektu. Ammas taanaan intalli gaarii lafuu qabdi obboleettiin koo doktariin. Please bultii kee jabeeffadhu kanaan booda. Akka miidhaa hin qabu. Dhaggeeffadhu maamme. No, dhaggeeffadhaa jechuun dhaggeeffadhaan an hanga biroo maara waan ta'eef. Ani qorataan biqiltuu dhiisii jennaani hiriyummaa biqiltuu obbolummaa biqiltuu dhiisii jennaani. Ani hiriyummaa biqiltuu dhiisii jenna. No. Walaloo nama boodaa qabatee jira. Rileeshinii naatiif biqiltuun qabdu maali? Dhaggeeffadhu. Rileeshinii naatiif biqiltuun qabdu maali? Kun ishee illee lubbuun jirtu maali obbolummaa? Walaloon keessan obbolummaa ibsa jaalallee ibsa aan isin shakkee jedhee irraa haasaa ture. Wanti sun deemee walakkaa irratti walaloo maqicha jijjiiruu irra dhufu achii ka'ee isheenis bootaa ofii qabatte amma kan isii qulqulleessaa jira. Already dubbicha isiinis iddoo qabatte waan dhugaa jiru hundaa argee bakka kan ishee irraa deebi'ee jira. Kan isii tiimiti. Kan isii dhumate amma. Atini sakkitaa akka aadaa keenyaatti illee na dhaggeeffadhu habiibi. Bultii ofii kan jibeeffatu haadha warraa osoo hin taane waan abbaa warraa fakkeenya mana keenya keessa abbaa kan kootti hooggan. Okay? Abbaa kootti hooggan waan abbaan koo jedhin haati kan koo kan bultu. Waan abbaan koo jedhe irra dhaabbattee haati kiyyanna mataa waliin nu qabdee abbaan keessan kana jedhee kana godhaa nu jetti haati keenya. Abbaa ta'e Nubra dubartiin dhiira bulchuun safuudha bakka baaseetiin kana godhe jedhee sitta immoo feetamu kaansi hoogganuu feetamu karaa inni hoogganti isi fuudhe moo isa fuudhe dhaaran ammoo balleessuma ati balleessitu kan irraahi wanta kan irraa of eegisin jedhe keessaan si gorsi gubbaan si gorsitti galaan jiru. Meeshii dubartiin yeroo hooggantee borusitu isa hoogganan jedhanii. Mee akkamiin si godhaan jedhee bara ati mee sirraa tokkoffaa dhalaa namaa irraa waan irra walii haasoftu waan jettu of eegi lammaffaa yooma anuu dogoggore. Otoo dogoggore na dhageeffadhu qorata. Yoo anuu dogoggore otoo dogoggora keenatti beektu jechuudha. Osoo akka an balleessaaru beektu. Osoo akka waan gaarii godhaa hin jirre beektu narra dhaabbattee diine. Waan gaarii godhaatti jettee narra dhaabatin dogoggora keetii kana sirreeffadhu jedhi naallu. Sababni isaa maali beektaa? Har'a dogoggora kee irra na jajjabeessitee yoo jettu dogoggora biraa dabala waan ta'eef guyyaa san dubbachuu hin dandeessu. Har'a akka irratti hin dubbanne lammaffaa irra dubbachuu hin dandeessu. Ka'aati naan gorsi sitti anuu bar afaan si kaayaa irraa bar kana naan jedhi afaan si kaayaa jiru ati immoo dhaga'aan jiru. Kana booda nooti hin qabu. Doktor, mee qorataanis obboleettii isaa bira jira badii fudhachuun itti ulfaataa jira atis akkasuma obboleessa kee bira jirta walitti ibsachuun yoo isinitti ulfaataa jiraate mee namni taa'icha hin beekne jaarsaaf jaartii gidduu ta'aa jiranii mee qabadhaa isin xiqqoo biqiltuu godhu. Yoo rakkoon hin jiru. Wallahi rakkoon hin jiru. Maammee walitti deebi'uu keenya hin fedhu bara. Annan beeka fuula isaarra. Maaliif hin fenne nuti obboleessa kootii bar akkumatti biqiltuu obboleessa. Anaaf biqiltuu adda baasanii kaanii baaftee kaatee atis wajjiniin maammeedha obbolaa ta'uun abadan hin danda'amu biyya lafaa homaan jirre. Ayyee atis biqiltuu illee haati kan keewwitu waliin siin deenye obboleeyyan ta'uu hin dandeessu. Biyya lafaa kanaaf. Waan hundumayyuu dhiisee bara.
ati maa dubbii wadee bitee dhaggeeffadhu inni nama bultii qabu anaan hin beekta aadaa keessatti illee akka naannawaatitti illee obboleettii kiyya jedhanii osoo insha'allaahi fakkeenyaaf nafxanyaa warra amaaraa ta'eeti obboleessa kiyya an jedhee obboleessa jedhanii deebanii waan biraatti jijjiiruun hin ta'u nu biratti fokkuudha. Dhaggeeffadhu shinaan fixa. Ilaal. Ani jalqaba yeroo ati walaloo akkasiin hojjetinaa jettu achumaa hin adda kute diigalee. Ati bakkuma sani deebitaa deemee kanaa sun dhiisee. Lafitti ka waa'ee obbolummaatiif an deemaa bara waa'ee obbolaa itti. Obbolummaa innis obbolummaa haati tokko sin hin deenye obbolummaa wanti jedhamu hin jiru enna obbolummaa si adda kute atis akkan isitti hin tolle nan beeka obbolummaan anaaf isii gidduu jiru. Sitti hin tolu dhugaa dubbachuuf. Ani sii dhiisee gara tokkooni amma dhugaa dubbanna gaa. Tokko obboleettiin si godhe. 2 hiriyaan si godhe. 3 haadha manaan si godhe. Si galee 4 gorsituu foon si godhe si galee nama hundarraa yoo cite. Garuu yeroo laayivii yeroo keessa naanaa softu akka laayivii hin deemne dubbatti. Akka naanaa alaa dhiira biraan seene. Garuu booda kana laayivii baataa maankaa'uma birattiin si arga. Laayivii baataa maankaa'uma birattiin si arga. Maankaa maal? Maal jechuudha? Gurbaasa sana qaba. Kami gurbaan? A'uuzu billaahi. Gurbaa lama jiraa ka. Gurbaasa mancaa jedhama. Anooti hiriyaan si godhe jaalallee qofa si hin godhanne dhala. Hiriyaan si godhe gorsituun si godhe wanta hundan si godhe hiriyaa hunda kaanitti dhiisee obboleettii kaanitti dhiisee gara tokkoon obboleettii si godhe akka hundattiin si ilaalaa jira. Maaf akka hundattiin hin ilaallee maaf hiriyaa biraa barbaachisee maaf dhiira hayi. Ati koo bikee na gabroomsitee bilisummaa biyya lafaan jire fudhachuu barbaadda bara. Dhugaa dubbachuuf. Eeka qorata abaaboo biran seeniin abaaboo maal si biraa etti. Ayyee tollee nan dhiise. Qorata moonitiin maal akka moonitii kana moonitii bilooki ofiisiitii immoo gurbaasa sana bira deemti jechuudha. Maal biraa eegdame ammaaliin ta'e dhugaa dubbachuuf maaliin ta'e. Tokkoffaa irratti hiriyaasii ta'utti hin ta'u. Hiriyaasii ta'utti hin ta'u. Akkuma obboleettii sana dhiyeessee obboleettii jaalallee waa hunda si godhe waa hunda na godhachuu hin dandeessu hin mi'aawu. Waasi gaafadhuun gaafii qaxxaamuraa. Otoo ati hin xumuratiin silkii kan kee kasi bira jirsa ol fuudhimee. Lammaffaa. Caana bitee. Qorata ol fuudhu ijaarachi ilaalin ol fuudhu. Ol fuudhi qorata harkaan lachi hin qaqqabin. Qorata achi ilaalin wallaahi sibiraa baa guyyaa argee jira viidiyoo keessatti ol fuudhu. Qorata duba gaddeeb iskiriinii tuqe. Qorata iskiriinii isaa gadtuqiiti ilaalin achi. As deebi ati bilbilillee qorata as deebi. As deebi qorata. Akka iskiriiniin bana. No as deebi. Bana boyka. As deebi qorata. An guyyaa viidiyoo keessatti argee jira. Yoo ufna amansiisuu barbaadde yoo dhugaa qulqullummaa nasi haa amanuu barbaadde jechuudha. As deebisi na mul'isi. Qorata as deebi dhokatteef illee an argee jira. Iskiriiniin banaa qoy. Irratti deebisi. An hin dhagahuuti. Billaahi hin nashee. Na dhaggeeffadhu. Quba tokkochee namatti qabuun dura ani maal balleessaaraa jedhe guyyaa viidiyoo keessatti argee jira. Viidiyoon citaa na bira dhufa iskiree shuutiin na bira dhufa warra koomentii haa garatu. As deebisi waan as deebisi irra dhaabbadhe sitti. Qorata an daa'imaa miti bar. Maaliin godha? Akkamiin godha? Akkam godhi jette? Ila. Qorata deebisi irruma deebisi. Kama ila. Suuraa kan kee amma as laalaa rusan ufna amansiisuu yoo barbaadde
deebii suura irra deebisi as deebii. Yoo. Qorataa deemii irra deebisi kootu. Qorataa deemii suura guyyaa irra deebisi kootu. Maalin deebisi? No, ani ko jaman damna saata kan ke walla saati afaan baru qabu kolfaafi saatiin qabuan akkan ke faarana gochuu barbaada jijjiiraa jirte chaadha. Quba nama qabdeeti nama waa jechuun dura ofii kan kee duru sirreessi. Sammuu kan kee dura sirreessi as deebisi qorataa. Itti agarsiiseen ka'e bar. Deebisi iskiriinii guyyaa irra jiru isa irra guyyaa iyyuu ijaan argee jira. Ija wiitu na hiniitu isu warra deebisi akkaan arguttas qabu yoo dhuguma of naamansiisu barbaada. Obboleettiidha dhugaa dubbachuuf irra turte garuu irraa kaasee obboleettii. Obboleessa kee ta'ee ummaa kan kee ta'ee irratti deebisi as deebisi. Ati keefi diimna mul'isi. Kun wantuma ilaaleen as laal. Iskiriinii jalqabaarra silkii kanarra iskiriinii jalqabaarra ara jira. Shuf. As laal. As laal iskiriinii maaf nan godha. Abboota laal. Laalii siin jedhee bara. Qorata as laal. Okay. Yoo laalaan jiru. Silkii amma liivii seeneeru garaa keessaa gubbaa irraa illee harmee kootu jira. Silkii kanarra dammoo qoyama keessaa illee sii bana. Silkii kanarra immoo ilaalaat keessaa illee armatu jira. Keessaan illee anatu jira tokko jedhi ilaali. Hin cufaa qoyan mallee as laal. Gubbaan illee anatu jira. Kaama liivii ittiin seeneeru garuu keessaan illee harmee kootu jira gubbaan illee harmee kootu jira. Iskiriinii gubbaa irra kan guyyaa ture san kan namatti mul'isaa turte sani gizee namatti mul'istee namni iskiriinshoot godhee viidiyoo si waraabu. Innis. Ati kun waa tokko siin galu bara. Wanti naa galu hin jiru. Qorataa irra deebisamoo irratti hin deebistu. Qorataa irra Wallahi waa siin galu. Qorataa irra deebisamoo irratti hin deebistu. Iskiriinii miti. Qorataa irra deebisi. Qoy. Isan sila jira boodiyyeetti mul'isee kanaa. Qorataa. Kana hidhaarta miti. Qorataa. Nagaa. Kana miti kana. Kun immoo Isaanii guys isaanii warri guyyaa argitan mi'ee jedhaa hin irratti deebisa. Kan agarree barmoodiitti qabataara malee. Beekii amansiiseetu maa mul'isiisuu malee ani agarree guyyaa. Koomintii keessanii isa moo isaaniiti? Yes. Akka dubbiin yoo ani isaaniiti jedhee sodduu nan fakkeessi isin irraa of amansiisuuf malee jechuu. Yoo anamma isaaniiti jedhe dubbii walii faallaa qaba. Isin irraa amanee ka'ee itti dee'ee maaliif jedhaan akka nama miira keessa seenee. Jammara inni agarra guyyaa ollaa irraa ture koomintii keessan hin gaafadhe waan biraalee hin gaafadhaan gaafadha. Follow tolchaa kuma dhibba lama nagalchaa bulaa adda. Xiqqishuu afeera kuma dhibba lama seenuuf namni follow na tolchine follow tolchaa. Faasiin laala rami. Inuma in dhiisu. Dhugaa rabbiin dhiisu. Inni na jala deemaatiini. Ibeluu maanka.